Okay, akkam jirtu ijoolleen Oromoo hundumtuu addunyaa kanarra jirtanii fi hiriyoonni koo karaa Feesbuukii ol beeknu har'a wanta xiqqoo tokko dubbachuu barbaada. Innis haaluma biyya keenya keessatti adeemsifamaa jiru sodaa tokko malee wantaan dubbachuu barbaadatu jira. Innis akkuma beekamu yeroon kuni yeroo itti especially naannoo Wallaggaa uummata jiranii baanii galuutti dadhabanii ijoollee isaanii wajjin wal arguutti dadhabanidha. Then at this time maal jechuun barbaada Oromoo yaa maal gochuu akka qabnu tokko tokko dubbachuu fi nuti Oromummaa malee nuti kan tokko nu godhu Oromummaadha. Oromoonni iddoo garaa garaa jirtan Oromiyaa keessas haa ta'u biyyoota addunyaarra kan jirtan hundumtuu wanti tokko nu godhu yoo jiraate dhiiga Oromummaadha. Adda ba'uu hin dandeenyu. Tokko yoo taane immoo gara fuulduraatti illee tokkummaan keenya Oromiyaadhaaf Oromiyaan akka isheen jiraatuuf barbaachisaadha. Walakkaan keenya yookiin percentii yookiin dhibbantaan ta'ee Oromummaa isaa alagaatti yoo gurgurate inni tokko immoo Oromummaa isaa duukaa yoo deeme yookiin faana yoo deeme rakkoo uumamu kun wanta ijaan argamudha. Wanta beekamudha. Kanaaf yeroo ammaa kana adeemsifamaa jiru immoo qoqqooddii Oromoodha. Oromoon akka inni qoqqoodamu nagaa akka dhabu gaafa biyya keessatti nagaan dhibee namoonni du'anii wantoonni akkasii yeroo raawwataman Oromoon utuu hin jaallatin qoqqoodamuutti dhufa. Maaliif? Kan adeemsifamaa jiru biyyi kan bulchamaa jiru yeroo kana Oromoodha jedhamaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf quba walitti qabu abaloo achitti dhalate iddoo akkas dhalate jennee quba walitti qabnate actually we are going to so what we have to do is to be united, to assist one another. We should work together in interaction. Tokko taanii tokkummaadhaan gara fuulduraatti deemuu barbaachisaa. Akkuma beekamu Dr. namichi yookiin Abiy Ahmed jedhamu kun Oromoo qoqqoodaa jira. Oromoo seenaa isaa akka hin baranne, afaan Oromoo akka hin baratamne gochaa jira. So wanti nuti beekuu qabnu kennaadha. Oromummaan kennaadha. Kanaaf kennaa nuuf kenname kana kan jibbu dhiisee ba'uu danda'a. Ofirraa haquu danda'a. Garuu nuti Oromummaa keenya kan jaallannu, biyya keenya kan jaallannu, maatii keenya kan jaallannu, abbaa keenya kan jaallannu, warri abbaa isaanii jaallanne, warri abbaa isaaniitti waamamuu hin barbaanne, warri maqaa abbaa isaanii dha'uu hin barbaanne, kan barbaadan gochuu danda'u, Oromoo jibbuu danda'u, Oromoo arrabsuu danda'u, xiqqeessuu danda'u. Anyways nuti garuu dhimma kana
akka xiqqaatti ilaaluu hin qabna. Akka xiqqaatti yoo ilaalle borimmoo amna wanta hin taane keessa erga gallee booda karaa ittiin baanu dhabuun waan jiruuf jechuudha. Anyways, kanaaf wanta dubbachuu barbaadu isa durii caalaatti tokkummaa isa durii caalaatti har'a Oromoon tokko ta'ee akka inni dhaabatu barbaada. Akkuma beekamu eessayyuu yoo deemne Finfinnee keessattis bara dheeraa achis jiraadheera. Afaan Oromoo dubbachaa yoo deemte Yuunivarsiitii Finfinnee yeroo ture nan beeka. Jecha nuun jedhan nan beekaa jechuudha. Kun immoo bara durii miti baruma dhiyoo kanadha jechuudha. Waggaa 3-4 dura achi yeroo ture jechoota jedhaman arrabsaman baay'ee isaa beekaa jechuudha. Kanaaf ammayyuu nurraan dhaabbanne. Ammayyuu tuffatamuun keenya hin hafne. Bakka waaqeffannaatti, bakka cheerchiitti, bakka masjidaatti iddoo hundumaatti yoo deemne fakkeenyaaf kanaan dura wanti na mudate baay'eetu jira. Iddoo Amaariffaan itti waaqeffatamutti afaan Oromoodhaan dubbachuu koof namoonni na jibban jiru. That's why dirqama biyya sana jaallachuuf Itoophiyaa ta'uudhaaf afaan Amaariffaa dubbachuu qabda jedhamee sababa yaadamuufi jechuudha. So kun eessatti nu qaqqabaa jira. Biyya ormaa amma lafa jiru keessatti illee hin qoodamna. Oromoo sababa taaneef hin jibbamna. Inni nu gurgurate immoo nu haa gurguratu. Dr. Abiy Ahmediif salphaadha. Nutis barachaa jirra. Yeroon keenya yeroo ga'u termii keenya irratti wanta hojjennu hin hojjenna. So Oromoon tokko ta'uu qaba. Kanan jechuu barbaada. Baay'een isin jaalladha. And afaan Ingiliffaadhaan waan muraasa tokko jedhee dhaabuun barbaada. Garuu waa tokkoon isinitti himaa adaraa keessan amantiidhaan, sanyiidhaan, iddoodhaan, gandaan like that waliin qoqqoodinaa tokko ta'a wal jaalladhaa kanan dabarsuu barbaada. Seenaan Oromoo akka baduu fi seenaan naannolee akka baduu fi wanti godhamaa jiru amma baay'ee waan nama gaddisiisuudhaan yeroo nagahee yeroo arge baay'een gaddee. Garuu wanti godhamu hin jiru. Wanti nuti gochuu dandeenyu paartiilee Oromoo filannootti deemaa jiran kana bira dhaabbachuu, ABO'sa ta'u, KFO'sa ta'u, anyway Jawaar faana dhaabbachuu, Jaaldaawud bira dhaabbachuudhaan jajjabeessinee wanta nurraa barbaachisu hundumaa goone gara fuulduraatti yoo akkas goone yoo bira dhaabbanne interactively yoo hojjenne ofittummaa dhiisnee ofii keenya sana dhiisnee egoistic ta'uu dhiisnee yoo waliin hojjenne yoo tokko taane akka Oromoon bilisoomu akka Oromoon biyya isaa dhaabbatu kana boodhaan kananii ofii koo fi kanan hawwiin koo Oromoo biyya akka isheen taatu malee Oromiyaan akka isheen biyya taatu malee Oromiyaan akka isheen Itoophiyaa wajjin bultu federalism like that. I don't want to hear about that. I want is Oromia independent taate. Oromia biyya taate. Biyya of dandeesse taate tokkoon arguu barbaada. Kun sababa biraa jibbuu miti. Biyya of irratti abbaa ta'anii jiraachuudhaaf waan nu barbaachisu isa kana waan ta'eef jechuudha. So next wanta tokko dabaluun barbaada afaan Ingiliffaadhaan garuu daqiiqaa muraasa dura waan tan dubbadhu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo darbee Jawaarii fi Obbo Baqqalaa Garbaasaa ta'uu namoonni tokko gara lixa Oromiyaas gara Gujiis deemanii waraana akka isaan biyya galan godhanii turanii. Garuu rakkoon jiru amma uummanni Oromoo kan inni ilaalaa jiru Jawaarii fi Obbo Baqqalaadha kan balleessu isaantu dogoggora kana hojjete jedhamaa jira. Yaa dogoggorri amma ta'e jiraachuu danda'a. Garuu rakkoo guddaan kan inni ture mootummaa biraadha. Mootummaan galaa erga jedhee booda isaaniin waraana obbo Galee hidheera achitti dararaa ture, ajjeesaa ture.
so credit guddaan yookiin namni yakka guddaa hojjete more felonious kan ta'e eenyudha jennee eenyudha jechuu dandeenya mootummaadha jechuu dandeenya maaliif anyways dogoggora namni kamuu qaba iyyuu balleesseera isin iyyuu balleessu namni kamiyyuu balleessa garuu yeroo hundumaa wal arrabsuurra Jawaar sanni balleessirra isaan Oromoodhaaf godhetu caala Jawaariin garaatti jibbinu hin qabnu warri jibbitan jibbuu dandeessu I don't care about that but gatiisaa iyyuu baasnee finnu Oromoodhaaf waan inni oolee jechuudha dhiiga qeerroo lee akkan tuffatamne gochuu qabna tokko taane jechuudha yoo tokko taane qofaadha kan nuti qeerroodhaaf olmaa qeerroon nuuf oolee kan nuti deebisnee gatii isaa kaffaluu dandeenyu jechuudha kan nuti yeroo hundumaa yaadachuu dandeenyu yoo tokko taaneedha yoo seenaan keenya hin banneedha seenaa keenya kan balleessuu dhufee ilmi Minilik jira waan ta'eef isa arkaati isa qofa miti baay'ee nuti beektota hedduu qabna kan barate hedduu qabna kunanaaf dooktara sababa ta'eef nama barates miti namni uummata isaa jibbu namni abbaa isaa jibbu anaaf dooktara miti kanaaf dokteri kan abbaa isaa jaallatu kan haadha isaa jaallatu kan biyya isaa jaallatu kan qomoo isaa jaallatu kan lammii isaa jaallatu lammii isaa darbee kan ormaaf ta'uudha ani akkasitti beeka akka kootti kanaaf borimmoo wanti nuti duraan expect goone hundi keenya iyyuu deeggarreerra si'a tokko hundi keenya iyyuu deeggarreerra waan baay'ee dubbachaa turre kan Ababii yookiin Dr. Abiy Ahmed yeroo jalqabaa Oromoon itti fakkaate jechoonni isaa sirna abbaa gadaa faarsuunsaa Oromummaa faarsuunsaa baay'ee guddaa ture kun hundumtuu amma aangoo argatutti ture jechuudha har'a garuu waan baay'ee argineerra kanaaf no more seenaa keenya balleessuu hin qabu afaan keenya balleessuu hin qabu afaan Oromoo baduu hin qabu seenaa naannolee baduu hin qabu seenaan calanqoo baduu hin qabu hanqaamaa hin argine yoon ta'e ijoollee yoon ta'e illee garuu seenaadha nutti darbeera abboonni keenya nutti dabarsaniiru Oromummaa koof nan quuqama Oromummaa koof gatii kamiyyuu taanan kaffaluu nan barbaada sodaa tokko malee jechuudha iddoon deemu hundumaatti Oromummaa koorraa tasuma dudduubatti nama hin deebineedha afaan Oromoo dubbachuutti nama hin qaanofneedha eessatti iyyuu bakka hin deemu hundumaatti afaan Oromoo dubbachuudhaaf I'm ready eessatti iyyuu taanaan jechuudha abbaan barbaade ni tuffachuu danda'a abbaan barbaade waan jedhe haa jedhu ati garuu Oromummaa kee calaqqisiisi lafa jirtu hundumaatti nama ajjeesini nama lolini nama irratti tarkaanfii tokko illee hin fudhatini garuu biyya kee kabachiisuun dirqamadha lammii kee kabachiisuun dirqamadha Oromummaa kee qabattee deemuun dirqamadha Oromummaa kee ittiin qaana'ini ani iddoo baay'een beeka karaan duras iddoo tokko hojii dhimma hojiif illee iddoon deemi tokko qaba Oromiyaa keessa iddoon itti afaan Oromoon dhageenye baay'een qaba so baay'ee sammuun koo kan itti gaddi sammuun koo amma har'aatti kan itti qabamee waa'ee sana yaadu Oromoon gara kamitti akka inni deemaa jiru Oromoon afaan isaa tuffachaa akka inni jiru iddoon itti arge tokko sababan qabuuf baay'ee na gaddisiisa iddoo sana irratti illee waliin haasofnee waliin dubbanne wantoota sirreessinu tokkotu jira na caalatti dhimma amma nutti dhufaa jiru kana Oromoo qooduudhaaf seenaa Oromoo balleessuudhaaf isa dhufe kana please tokko taanee wal gargaaree dudduubatti deebisuu qabna lolli nutti dhufaa jiru lola Oromummaati malee lola Wallaggummaa lola Jimmaa lola maaloo miti Oromummaadhaan nutti dhufe Oromummaadhaan ofirraa deebisuu qabna lola seeroon siniin jedhu ba'aati meeshaa fudhadha lola jechuutu hin ta'in lola sammuu jechuudha namni barate lola sammuu beeka kanaaf nama barate dhaggeeffadha beektota keessan dhaggeeffadha kanaaf bifa kanaan thank you Jabo Oromummaan nama boonsa na
Oromummaa isaaniitti kan qaana'an immoo akkuma nuti itti boonnu kan qaana'an baay'eetu jira. Fakkeenya fudhadhaa. Anammoo wantoota tokko tokko na mudatetu jira. Bifa namaa ilaalaniillee kun Oromoo miti wanta jedhan fa'aatu ture. Argeera jireenya koo keessatti jechuudha Finfinnee keessatti. Ati Oromoon fakkaattu faasiin jedhu. Oromoon bifa akkamii qaba? Akka qabu I don't know. Oromoon maal akka inni fakkaatu hin beeku. Oromoon dhala namaa fakkaata. Oromoon nama fakkaata. Oromoon bifa Itoophiyaanonni qaban hundumaa qabanatti fakkaata. Akkasitti hin beekan yeroo inni ilaalu jechuudha. Garuu ija isaaniitiin nu ilaalan, ija ittiin tuffii isaaniitiin nu ilaalan kana beekuun dirqamadha. Oromoon fakkaattu. Oromoo maal akka inni fakkaatu isaan nutti himanii waan beeknu hin qabnu. Kanaaf duula isaan nurratti banan kara keessaan illee jechuudha wantoota tokko tokko dhoksanii waa isaan hojjechaa jiran lafa jala wanta hojjetamaa jiru wanta baay'eetu jira. Kanaaf Oromoon harka wal qabachuu qaba. Wal qooduun qabu. Adaraa keessan dhiifama walii gochuun dirqamadha. Kun viidiyoodha. Kun kanaan dura kan ana godhe utuu hin jedhin kanaan booda tokko ta'uu qabna. Tokko yoo taanedha kan nuti biyya keenya biyya Oromiyaa jedhamtu ijaaruu dandeenya. Biyyan jechaa jira malee Oromiyaa maal jedhamti steetii miti yaan kanan barbaadu kanaan booda biyya kaantirii tokko akka isheen taatu independent kan taate bifa kamiin iyyuu haa ta'u referendamiidhaan isa ta'u kara kamiin iyyuu haa ta'u Oromiyaa of dandeessee dhaabbachuun dirqama keenyadha. Maaliif tuffatamaa jiraachuun hin ulfaata? Saamamaa jiraachuun ajjeefamaa jiraachuun hin ulfaata? Argitaniitu waan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf namni tokko ka'ee Oromoo keessaati waan tokko yoo dubbate miidiyaa irratti hammam akka inni exaggerate ta'ee Oromoon ittiin arrabsamu baay'een keenya beekna. Oromoon garuu gaafa Ormi isaa arrabsu olii isaa deebi'ee arrabsa malee ol gargaaree ol dhaabbatee ol ceesisaan jiru jechuudha. Kanaaf Oromummaa keessanii warri boontan baay'een isin jaalladha. Anis boonaa Oromoodha. Oromummaa kootti baay'een boonaa. Waan barreeffama muraasa tokkoon qaba. Barreeffama sana Ingiliffaadhaan qopheesseen ture. Hamma miti kana qopheessee tureera. Anyways, it looks like this. Let me read for you. Akkuma beekamu Ingiliffaan dubbadha jedheera. Our lack has made us downtrodden, making us like those who are ridden by bird, and we tried our best not to decombobulate. But it is known that oppression is spreading more than ever, more than we expected. So it has been our casual amulet. The moment has gone to be Bopip. Then we are crying for our brothers every day. Every day we are saying they are being gunned, they are being bombed in Oromia. So we have to be together. We have to fight together, and this is the best moment to work together in interaction, and we have to hear our scholars, our elites, and that's only the way we can be triumphant over those who are against us, and the cases being invigilated by peoples over the world, because no one wins by hate. Only if you want to win something, if you want to outclass something, you have to come through truth, loyalty, integrity, and everything like that. So we have been forlorn for many years. Our mystery is being is going to be destroyed by immediately. So I think guys, it's not well fitted for his Oromuma. So it needs more. We have to do
a great thing to change these ideas that he is bringing to us. So what I want to say is better having gone downhill than doing this extreme spoil. He's spoiling us. He's spoiling our history. He's spoiling the one which have been handed down to Oromo progeny. So uh, you know, the one which we have bequeathed from our forefathers is a great thing, like gather system, good feature, helping peoples, giving, altruism, philanthropism, and like that. But what we are uh, what we are being taught from Abiy Ahmed Ali is like dividing and ruling, dividing on peoples and ruling them. And this is this anarchic system needs our power to show him, and we can we can rehabilitate our powers which we have taken from our forefathers, and we have to work more in order to outflank them. Then you know, we are now in we are dwelling in cruelty and martyrdom being put in the like the determination. So please be united, Oromo peoples of the world. Please come together, work together. Here, those who are well educated, those who are elites, we have so many plethora of elites who can help us, who can transform us from this point, who can reform the way we are going through. So in order to fight well, in order to win, in order to be triumphant, the only thing we should do is to be united, to work together, to hear one another. That is the only solution for Oromia. And I hope in the future we will have a country called Oromia, not a state called Oromia, a country called Oromia. It is not saga, mythical epic, not refutation. I'm not refuting it. It's not for fame. It's not to make money. It is for Oromo. It is for Oromo peoples who are being oppressed, who are being killed, who are being detained for their political ideology, for their pacific style of life. So we have realistic and tangible documentation and whatever in order to prove that what is going on in Oromia. So we have to show it to the world so that they can do something which can be a solution for our peoples under Abiy Ahmed's slavery, Abiy Ahmed's bondage, and this we're lineage of Gada, and we have given a lot of things like democracy, peace, and our people loves people coming from another country, like they welcome with their heart ecstasy. You will be more ecstatic because of enjoying the love from Oromo peoples. They love people, but they are not being loved in Ethiopia. They are being dejected by Abashas. So what can prohibit us from having our own country?
which can ban us from having our own country? Nothing. So let's work together. Baay'een isin jaalladha. Baay'een dubbadhe natti fakkaata. Oromoon hundumtuu galatooma. Kanaaf seenaan keenya baduun qabu, afaan keenya baduun qabu. Du'a lubbuu taati. Jabaadha. Walii wajjin jirra. Baay'een isin jaalladha. Har'aaf kanuma jechuun barbaada. So Oromoo kan jaallattan hundumtuun callisina. Uummata Wallaggaa irraallee rakkinni jiru kun akka ka'u, uummata Gujii irraallee rakkinni jiru kun akka ka'u tokko taanee hojjechuu qabna. To share love and joy for humanity. We have to give people's amity and everything they need. In return for that, in consequence, we have to be united together. Kan nu barbaachisa tokko ta'uu qabna. Jabaadha. Jijjiirama fiduu dandeenya yoo tokko taane yoo wal jaalan yoo wal qooduu dhiisne baay'een isin jaalladha. Nagaan tura. Nagaatti.